Jireenya keessan keessatti kutannoo fi obsa yoo qabaattan lafa yaaddan kamuu ni geessu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaalattan laayik gochuu hin dagatinaa jecha har'as egaa waan haaraadhaan isiniif dhufeetan jira. Yeroo darbee waa'ee lukkeelee viidiyoo 3-4 hojjedheen ture. Har'as immoo dabalataanii lukkuu haaraa galchinee jirra jechuudha. Kanaan dura kan galchine baatii 5 gara 6tti deemaa jira jechuudha. Har'a immoo lukkuu gara 50 lukkuu haaraa galcheen jira. Egaa jalqabarraa haga xumuraa viidiyoo kana obsaa yoo dhaggeeffattan barnoota guddaa narraa fudhattu jedheen amana. Egaan lukkuun kun yeroo baay'ee gaafii garagaraatu naaf ka'a waa'ee lukkuu ilaalchisee gaafii garagaraa na gaafattanii gaafii keessaniif egaa viidiyoon kun deebii isiniif ta'a. Namoonni lukkuu horsiisa lukkuu akkuma salphaatti warri ilaaltan jirtu garuu horsiisni lukkuu salphaa miti jechuudha. Jalqabarraa haga dhumaa waan lukkuu tokko horsiisuuf wanti nama barbaachisu hedduudha. Lukkuu qofa bitanii mana qofa qopheessanii lukkuu qofa galchanii dhiisuu osoo hin ta'in karoora lukkuu sana yeroon bitu lukkuun sun nyaata akkamii nyaatti, qodaa akkamitti nyaatti, bishaan qodaa akkamitti dhugdi ka jedhu akkasumallee lukkuu tokko galchuun duratti ogummaa isaa barachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota kana dura lukkuu horsiisanii beekan gaafachuu, doktoroota gaafachuun barbaachisaadha. Egaa lukkuu kanaan dura lukkuu galcheen ture. Isaan amma killee buusaa waan jiraniif mana immoo qayyaree fi mana kabiraa keessa jiru isaanii. Ishiin kun immoo lukkuun viidiyoo kana keessatti argitanii kan ji'a lamaa jechuudha. Erga dhalattee ji'a lamaa xixiqqoodha. Lukkuu kanas egaa akkuma ishee kanaan duraa laadhifii fi obaasee killee akkanaaf buuftuuf barbaade lukkuu kana dabalee galchee lukkuun bu'aa hedduu akka qabdu namoonni lukkuu horsiisanii beekanis baay'ee isaa hin dubbatu. Anis egaa jalqaba irratti lukkuu galchee inni kuni anaaf lammataadha. Baay'ee jaalachuurraan kan ka'e nuyyuu dabaladhe jechuudha. Osoo waan ishiin faayidaa hin qabne ta'ee lukkuu hin dabalu. Har'a egaa lukkuu 50 dabalee jira. Egaa daawwattoota keenya jalqabarraa lukkuu horsiisuuf maaltu nama barbaachisa yoo jenne kutannoo nama barbaachisa, obsi nama barbaachisa. Lukkuu qofa osoo hin ta'in hojii kamuu hojjechuun kutannoo fi obsa nama barbaachisa. Obsa qabaatte kutannoo qabaatte taanaan wanta kamuu hojjechuuf wanti si rakkisu hin jiru jechuudha. Kanaaf lukkuuleen isin argitan kun amma nyaata kenneefin jira. Nyaata nyaachaa jiru. Haala kana fakkaatuun nyaata nyaachaa jiru. Qodaa lukkuu 50 as keessa kan jiranii qodaa lamatti nyaachaa jiru. Biyyaansi qodaa lama dogoggora jechuudha. Qodaa 4tti nyaachuu qabu. Qodaan na jalaa xiqqatee suuqirraa nan dhabe jechuudha. Akka carraa ta'ee akka yeroo darbe yeroo lukkuu galchuu miti. Nyaanni ishiillee baay'ee dhabamee jira magaalaa keessa. Lukkuun kun immoo akka waliigala magaalaa kanaatti guyyaa har'aati jechuudha kan kennamtu. Lukkuu kana har'uman as keessa galchee ishii duraa mana kanaa baasee mana dhiphaa wayiitti galchee ishii kana immoo cuucidha waan ta'eef xixiqqoodha. Erga dhalattee ji'a 2 qofa waan taateef mana bal'aasa kanattan as galche jechuudha. Iddoo tokkotti immoo lukkuu duraanii fi lukkuu ammaa kana iddoo tokkotti yoo naqee sirrii hin dhufu. Lukkuu qaaquu buusuu jalqabdeef lukkuu reedda dhalattee ji'a 2 iddoo tokkotti walitti naquun hin heeyyamamu. Kanaaf egaa daawwattoota keenya garaagarummaan lukkuu duraaninaan isaan galchii fi isaan immoo amma dabale kana garaagarummaa guddaatu jiru gidduu isaanii. Baatii ji'a 5 gara 6ffaatti deema. Lukkuu isaan suni ji'a 6 gara 5ffaatti deemu. Garuu gatiin isaaniillee garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo sana lukkuu yeroo sana 250 aga 350tti jirti gatiin ishii. Egaa 250 fi aga 350tti jirti yeroo sana jechuun koo garaagarummaan gatiin garaagarummaan yeroo isaan itti dhalatanii fakkeenyaaf erga dhalattee kan ji'a 3 ta'uu danda'a. Idda dhalattee immoo ji'a 2, idda dhalattee immoo ji'a 4 ta'uu danda'a. Baay'inaanii
namoonni kan lukkuu kana rabsanii edda dhalatte kan ji'a lamaati jechuudha. Amma garaagarummaa ji'a 5 keessatti gatiin lukkuu kanaa garmalee dabale jechuudha. Lukkuun kan killee kuni hedduu waddaddee kan foonii gatii rakasa jechuudha. Gatii rakasa kan amma qalatanii nyaatan iyyuu 700 800 hin bitu. Amma lukkuun asitti argitan kun edda dhalattee ji'a 2 gatiin ishii garmalee waddadee akka carraa ta'ee ji'a guyyaa har'aatiin booda aga ji'a 2tti hin argamtu lukkuuleen ishiin akkanaa. Anis egaa carroomee har'a lukkuu kanaa 50 dabaladheen jira. Duraan kan hin galche irratti amma 50 dabalee jira. Baay'een carroomee nyaanni ishiillee qodaan ishiillee kan lafa afaan kunillee hedduu tokko dadhabaan ture. Haa ta'u malee wanti hundumtuu yeroo jalqabamu yoo chaalenjii wayirra darbiteeyyuu milkaa'uu dandeessa. Akkuma carraa ta'ee nyaata kaduraas xiqqoo waan amma naa qabuu fi amma immoo nyaata ishii matoo tokko qofaadha kan hin argadhe. Qodaanumti kunillee dhugaa dubbachuudhaaf innaa kan akka barbaaddetti suuqirratti kan argamu yookiin gabaarratti kan argamu hin dhabnee firee 2 qofa binnee ganaa firee 2 itti daballa. 25 hin nyaachisu jechuudha. Qodaan kun lamaan 25 hin nyaachisu ganaa firee 2 itti bita jechuudha. Kan hindaanqooshi sanaa immoo fuudhee yeroo tokko tokkotti fayyadamuun hin danda'amu. Kan hindaanqooshi sanaa hindaanquma ishii sanaaf ta'a. Kan ishii kanaa shum kanaaf ta'a. Kanaaf egaa daawwattoota keenya haala kana fakkaatuun amma nyaata nyaachaa jiru. Yeroon isaanii misaadha waan ta'eef yeroo misaa kanatti immoo nyaata nyaachaa jiru. Bishaanis immoo wanta ittiin dhugamu jira jechuudha. Qodaa bishaan itti dhugan immoo kunoo isa adii kanaan dhugu jechuudha. Gubbaa isaa irratti guutteti jala isaatiin kun akkasitti dhugu. Isas firee tokko qofa ta'ee har'a guyyaa har'a nan dhabe. Ganaa firee walumaa galatti isaan sana 2 dabala. Isa kan bishaanii kana 3 dabala. Akkasitti haala kanaan bishaan ofii dhugu nyaata ofii nyaatu. Kan immoo lafa afamee jiru jechuudha. Sagaaturaa jedhama. Sagaaturaa jechuun kan innaa saanqaa fa'aa mana meeshaalee saanqaa fa'aa akkasuma waan ta'e kan biifee fa'aa yeroo hojjetan kan lafatti harca'uudha. Kana jala buusuun akka lafti ishii ittiin xuroofne yookiin akka ittiin qorriin kan bu'uuf matoo tokko haaluma salphaadhaan bitteessa jechuudha. Matoon tokko birrii 100. Matoo tokko 100 yoo bittee mana kana keessatti kun amma matoo tokko bitee afeen jira. Ji'a 2 yookiin ji'a tokkoon booda immoo sagaaturaa kana hundayyuu haree kabiraa bitee nan qayyaraa fi egaa kun amma haala mijeessaatii fi sagaaturaa hafee nyaata ishii kan itti nyaattutti kennee fi bishaan nan kennaa fi cufeen baas keessa amma cufeen baa yeroo biraa immoo nan saaqee nan ilaala haala isaan irra jiranii kanumaadha. Bakka yeroo nyaata kennituuf fi baatii ji'a 2tti yookiin ji'a 3tti yeroo mana ishii artu malee hagas mara wanti gadi yaaftee tisitu hin jiru wanti utaa hin jiru prosesii hin qabani. Egaa isinitti meera garaagarummaan qaban ji'a 5tti garaagarummaan qaban garaagarummaa gatii hin qabu. Akkasumallee midhaan ishii hin waddadee hamma wanti hundi ishii hin waddadee hindaanqoo bichaa osoo hin taane. Egaa kana fakkaata namoonni egaa kallattii garaagaraan gaafii waa'ee lukkuu irratti naa gaafattan viidiyoo kana irraa waa baay'ee bartu jedheen abdii qaba. Egaa gaafii keessan irratti immoo hundaa'ee viidiyoo kana keessatti maal dubbachuun barbaada? Akkuma lukkuu ishii kaane jechuudha. Akka lukkuu ishii noormaalitti ilaalina. Lukkuun ishiin kun akkuma viidiyoo irraa argitanii garaagarummaa guddaa qaba lukkuu ishii kanarra. Lukkuu ishii kan amma nyaata qamadii garbuu biddeena fa'aa yeroo nyaatti sirraa tarraaf itti facaasta. Kuni garuu akkasii miti. Lafattuyyuu hin nyaattu nyaata. Kunoo nyaata qodaa irratti nyaatti bishaan qodaatti dhudhu qabdi kan lafa afamuuf akkasii. Itoo lukkuu horsiisuun duratti immoo odeeffannoo namarraa fudhachuun barbaachisaadha. Maaliif har'uma lukkuun horsiisa jettanii yoo kaatanii odeeffannoo tokko malee bakka isin rakkisa jechuudha. Kanaaf namoota lukkuu kanaan dura naannoo keessanii horsiisee beeku sirriitti qorattanii lukkuun kun akkaminnaa fudhattee kan ji'a 3 kan ji'a 2 maal fudhattee erga akkaminnaa fudhattee marfee erga fudhattee ji'a meeqa lukkuun kun jettanii akkasumallee lukkuu kana yeroo bittanii nama beektanirraa namoota irraa malee lukkuu wal keessa makanii kan zimbiloo nyaata garbuu fa'aa qamadii fa'aa nyaattee wal makanii isinitti gurguruu danda'u. Qulqulluu ishii kan killee guyyaa guyyaadhaan buustu
dirqama akkasitti qorattanii bituun isin barbaachisa. Inni guddaan immoo mana ishii haala gaariidhaan mana doo'yaa amma waanummaan tokkittiin as keessa hin seenu bakki ishiin qilleensa ittiin fudhattu hin jira jechuudha. As gubbaa kanatti hojjetamee haala kana fakkaatu jira. Kanaan alatti qorqorroo qorqorroodhaan rukutee fi waanummaan tokko eewun tokko wanta as keessa seenu hin jiru jechuudha. Balbala ati ittiin seentee indaanqota kana ilaaltuun ala waanummaan tokkittiin wanti seenu hin jiru. Kanallee mana ishii yeroo hojjechiistaniif of eeggannoo guddaa godhaati seeraan hojjechiisa. Egaa gaafii garaagaraa yoo na gaafachuu barbaadan na gaafadhaan isiniin jedha. Baay'ee.